akkaataan namni kun hagam takka waa adda baafachuu danda'u jira hagam takka wanni kun isaa galu jirtii hajuu laalaa jechuu rabbiin amma yoonii fi quraanii isiniif gale hadiisniinis yoonii fi isiniif gale wanni namni jiru yoonii fi isiniif gale dirqamaatu isinirra jira jechuudha. Kanaaf umriin tun umrii keessa waa facaafatan. Waan takka takka rabbiin nama qaddara waan irra guddaa immoo namaatu if godha. Mee keessaafummaan tana zaman haga boodaa kana laalaa nama gurguddaa nama jaarsaa isaa masgida irra deemee waa kadhatu agarta. Sagaleen hin dhagahamaame nama jaarsaa nama guddaa isaa gandarra deemee yaa obboleeyyan kiyya ilmaaniin na harka beelee maarreen ta'e akkana jee waa nama kadhatu agarta. Waa nama kadhatuun san dogongoraa miti. San dogongora jechuu kiyyaa miti. Waan rabbi isin ilaafisellee kannaaf garuu umrii tana tarabbiin wanni tartiibaan namaaf kaa'eef ala ni dhagahamame sagaleen. Kifaa rabbi isin haafidu. Wanni jechuu fedhe marhalaa sadeen san tarkaanfiilee sadeen san akka gaariitti haa qabannu. Tarkaanfii tana takka keessa yoonii fi dogongorte hundinuu dogongora taate akka nama shamiza bakka tana qollofe yoonii fi amma duraa kana qollofte kaan guututti gana shafaafa taatuma deemaa bara sirriin ta'u yoo takka dogongorte umrii tana marhalaa sadeen san keessatti takkaata duraa yoo dogongortees takkaata jidduu yoo dogongortees hundinuu faallaa tahaa deemti jechuudha. Akkana jechuun jireenya kana waan addunyaa nama feesisus haa ta'u waan akhiraadhaas nama feesisus haa ta'u marhalaa sadeen tana keessa dabaruu qabaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf umriin dargaggummaa ganamaa sirraa haasa'uu mala. Umriin dargaggummaa umrii sammuu tanattis namni waa qabachuu danda'u. Huccuulleen dargaggummaa sirraa bareeddi malee gizee guddatte anuma akka duraanitti huccuun irraan bareeddu. Sheen Luqmaaniin na beeka. Biraandii malee kaaddu ture. Garuu akka duraan firraa gammadu sanii firraan gammadu. Si ijoollee gizee footoo if kaaftellee akka gaariitti si baati footoon sumaa fuulan qabne kana. Xiqqishoo gizee akkana ol kutte footoonis siin baatu huccuunis irraan bareeddu. Marhalaadha qabdi wanni hundinuu. Kanaaf umriin tun akkuma gubbaa kana laallee nuti agarrutti keessi namaatis akkasuma xiqqaachaa deema. Laal umrii waa kannanii fi umrii waa fudhatanii jira. Amma takkaa namni takkaa quraanaas haa ta'u takkaa waan biraatis haa ta'u osoo hin ballaqiin qaree san booda yaadaa sibba nama qaraatiin namaan galtuu namaan ja'a haasa'u kanaan dhageenye. Dhugaa sitti hin fakkaattu gaafachi jirtu san osuma deemtu sumaa faxinaa kana hibzii kana danda'u safaa lama walirra haffazuu kana lakkuma ol deemtuun sammuun tun akkana damee baafachaa deemti. Damee takkitti ati itti fayyadamuu turte saniitu damee baafataa deema. Umrii ammaan tana jirtu tana yoonii fi akkasitti akka gaariitti hin saammanne amma waan takka qofa yaadda quraana qofa yaadda. San booda ni banamti ni banamti. Mijjaan barana jirtu bara 2016 jirtu bara 2017 jirtu. Ta 18 jirtu 19 jirtu. Irruma biizii tahaa deemta. Kanaaf umriin ammaan tana jiran kun umrii waa facaafatani. Umriin amma fakkeenyaaf immoo umrii isin jirtan kanarraa takkaa 15 hanga 30 isaa jennu umrii waa facaafatani. Waa facaafachuun kun beeki ilmii guurrachuudha. Ilmii guurrachuu yoonii fi nama dalagatu ta'es caccabsee kotorbaandillee taatu dalagatu. Namni umrii 30 gizee seene ajaja namaatis hedduun fudhatu. Itti banamti. Ta isaa san qofa ta haqiiqa godhuuf yaalii godha. Hoggaanii fi amata 40 seene ammoo sinnul i'xaa umrii waa kannani malee waa fudhataniimti sitti hin gortu. Kana dura waa fudhattee waa kannuutu sirra jira. Eegaa amata 40 geesse eegaa shabaabummaan kee kun akkana gaggaragalee achi deemeetii waa guurradhaa yoo jette ifuma taphattee beeki. Ifuma dararti. Waa takka fudhachuu hin dandeessu. Kanaaf marhalaa tana rabbii wanni tartiibaan kaa'eef akka namni itti fayyadamuufi. Sa'a tana yoon facaafanne gizee silaa namni haammatu san ati wanni haammattu hin jirtu. Waa'ee manguddoo sanittiin isinii deebi'a. Biyya teenya kana keessa wanni qalbii nama cabsu. Nama gurguddaa masgiida irra yaa'ee waa kadhatu. Karaarra taa'ee waa kadhatu. Namni kun gaafa umrii isaa dardaraa silaa barnoota takka barate fedhu barnoota akaadaamiyaa ta'u akka gaarii yoonii fi barate. Keejii takkallee yoo qaraayise kuma takkallee kannaniif numa jiraataa bara. Sigalee yoo qur'aana barate masgiiduma walii qabee ijoollee walii qabee yoo qaraasise bakka warraa nyaatu hin dhabuu beeki. Sigalee gaafa umriif waa facaafatan sanii waan facaafatini. Duwwaadha ka ammaan tana za'aan tun za'a waa kannani. Yoo waan kannitu hin qabaanne wayii guurratta. Sigalee kanaaf namni immoo doktora ta'e abaluu doktora doktor Abiy doktor Maarree umrii ammaan tana nuti jirru kanatti maal godhee jira. Fakkeenyaaf quraanaan beekamaan Sudeesi. Sudeesi eega imaama markaa ta'eewu amata 40 ga'e. Egalee
38 amata 40 dhihaate jechuudha takka geewu amata 40 haya isaa amata meeqaati quraan haffazee akka masgiida saniif dhiheeffamu if godhe bara waan takkas beekumsa keetii si dhiheessa malee man baxxaa bihi camaluhu lam yusri bihi nasabu yooni fi dalagaan ta'e booda si aansite gosti ta'e guddoo taatus hanga ifii walii qabamanii yoo waa sii godhan malee nama bira tolsi dabarsuu hin danda'an dandeeyiteetii tolsi dabarsa kanaaf namni kun yoonii fi umrii ammaan tana jiru kanatti gorsa namaatiis fudhatee waan isaaf malu yoonii fi godhee umrii san gaaddisa jala taa'aa jechuudha. Taa'ee nyaata. Taa'ellee nyaatuu baatu deemee naman kadhatu. Umrii silaa waa facaafatan sanii shanyii hin baafanne inni muqaddama sanii hin baafanne egaa namni muqaddama hin baafanne ma baadiyyaa keessatti afaan akkanaa yoo beektan namni muqaddama afaan kaayyate ooyiruunsaa lafa baate hadaa taatii jechuudha. Gaafa silaa namni oomishatee kintaalaan ganaan galfadhee juusan inni takkaata namaa tana hinaafa lubbuun namaa ajjeesii ittiin nama kan oomishatee kan hawa takka qabeenya isaa namni irraan tuqin. Egalee dabarsifaa ittiin waa takka hin goone bar namni. Kanaaf marhalaa ammaan tana silaa waa facaafannu kana waa facaafachuutu dirqamaa jechuudha. Jidduun tun jidduu obaafataniin isin jee obaafatuun tun za'a ifiifis hanga takka waa kannaa ifiifis idaachaa deeman jechuudha. Umrii amata 40 hanga 50tti namni jiru barnoota kaanis ifiifis barachaa namaas barsiisaa deema. Amma bar warra yuunivarsiitii nama qaraayisuus haa ta'u warra majilisa nama qaraayisuus haa ta'u biyya teenya tana keessa namni qaraatii fixa malee bar qaraatiin hin dhumtu. Namni waa qaraasisaatuma qaraa. Quraanaas hafsii qaraayisaatuma ijaazaa 10 fudhattaati. Yeroo waa kannaa qaraan jechuudha. Hoggaamni ol deemte immoo waa fudhatu san sammuun teetis ni dhaabdii. Osuma kana sumaa kana faxinaa waan duraan barte tan akka gaarii kannuu dandeessa waan haaree fudhachuu hin dandeessu. Takka haalaa siif hin mijjooyin. Yoo haalli siif hin mijjaa'illee waan duraan baatii 3 fi 4 qaraatu amata 3 sirraa fudhata waa fudhachuuf. Li'anna sunnaa rabbiitii miti yeroon tun yeroo waa kannani malee yeroo waa fudhatanii miti. Namni ganama taa'ee galgala fiigu akka jaarsotii ammaan tan isin hin jeessan mudataa jechuudha. Kanaaf umriin nuti keessa jirru umriin dargaggummaadha. Ta'amata 10 irraa amma 15 irraa gad deebisa torba godha. Amma 7 irraa hanga 30 yoo geessinillee mana dulloome 10 irraa hanga 25 takka 30 keessa jiru kun umrii waa facaafannaati jechuudha. Namni za'a tana fiigee ilmii taatu baratin yemmaa tana laala sheekotiin ammaan tana qubachuu jirtu sheekonni xixiqqoo takka qubatu jira baarakallahu fi warruma umrii teenyaffaa dhiyaatu kanaa qubachuu jira sheekotiirraa. Ganamaan bahaniiti ilmii fixanii bakka amma za'a tana amsanii amma 33 gisee kan amma 40 osoo hin geenye qubatanii qaraayisuu jiran. Gaafa ijoollee firra laffa'an jechuudha. Kanaaf yeroon tun yeroo fin laffa'an yeroo hin teenye yeroo akka gaariitti namni kaka'uu qabu jechuudha. Umrii shabaabummaa gisee jennu yeroon qabduun isiniin jee akkuma qeerroo yeroon qabaanne san barwanii takka takka fakkeenya akka gaariitti irraa fudhachuu qabna. Abaluu qeerroodhaa bar jaannamtichuma arrii qabu areenni isaa hangana ga'u kana dirqiin akkana deemu kana bar qeerroodhaa inni jaaniin. Qeerroodhaa jechuun bar karaa biraatiin inni kun dardaraa jechuudha bar. Wanni dardaraa jaaniif maaliifi? Wanni dardaraa waan dardaraa wajji dalaguufi. Waan dalagaa dardaraa waan dalaguufi. Kanaaf yoo ammaan tana umrii jirru sanatti barnoota irraayis dhaabbannee dalagaa islaamaatii irraayis dhaabbannee waan sammuu teenya guddisuu irraayis dhaabbannee jaarsa ganda keessa taa'u sanii hojii garaagarummaa takka hin qabnu jechuudha. Inshaallah yoo rabbi jee taratti aantu. Waa'ee karoora namni baafatee akkamii fudhachuun keessanis ni mala. Namni kun karoora baafatee akkamii jiraata. Bar uummata nun geenyeetu uummata hanga keenya nama barsiisutti hin jirre. Hanga keenyaas baratutti hin jirre. Kan namni faayidaa qabu isaan bira hin jirreetu karoora maarree jaanii kana guuttatanii ta'aniin karoorri isaanii san beekee tokko hojiirra oolu. Karoora jaanii asii hanga asii waraqaa karoora amata kana baajeta maarree namni takka itti fayyadamu hin jiru. Nuti immoo akkanuma gadhiifamneetuma rabbiin hanga irraa fayyadamees nu fayyadeetuma. Kaanis wanta jeetuma yaa'u jira. Namni kun jireenya isaa kana keessatti an umrii tiyya tana keessa maaltu naa malaa. Yooni fi mijjaa harkattanillee waan takka takkaa jira gisee takka takka. Sumaa umrii barnootaa keessa jiru kana hiree kanaatiin dhufe maallaqa hanganaa sii kafalama bakka kanaa dhaqifaa wanni jiru takka dhufa. Maallaqa kana namni hin feene hin jiru. Xiqqisaas haa ta'u ijoolleen gisee maallaqa itti kan nannuma hosti. Ijoollee amma takkaati xiqqaa kana kaannaa kan taa guddaa san naa kan isiin jetti. Takka takka immoo ayilii qabdi yooti guddaa kan niteef narraa fuudhan beetii kanan fadhu jettee xiqqaa wayiin bitattu san kaatee dhiiftuuf san si kadhatti. Dhibba kana narraa fuudhaa beetii beek. Namuu ayilii itti qaba jechuu kiyya. Kanaaf amma sa'aa silaa sammuun ta'e kana waa fudhattu. Fakkeenyaaf amma an fakkeenyaan isinii godha. Umrii nama jiru kanatti hafsii qofa yoon hin beeke qur'aana. Biitii takka immoo hafsii kunuu isaan keessa hin jiru hafsii kanaaf na barbaadan maallaqa guddaa naa kafalanii.
Garuu aniin kun gizeen islaama fayyaduu danda'uu fi gizeen ifiifillee guddachuu danda'u gizeen ashraa fixe. Ashraa fudhachuudhaaf hireen qaba ture. Maallaqa sallaalee ashraa kana dhiisee haga haala nama jaa'u kana fixadhee takka ijaazaan fudhachuu qabu dhiisee kitaaba san qaraasisu deemuu qabu umriitii yaa hojii wal madaalee jechuudha. Maaliif tilmaamtee an amata hangana gizeen ga'e waan hanganaatiin godhuu danda'a jettee waan silaa booda si guddisu. Beeku namni kun lakkuma ilmii walirra beekuun kabajaa qaba. Nama yoo dirree dhaawatan keessatti nama quraana dhaabbata fixu yoo ni fijaan nama faatihaarraa kaasee suuratu naasib buusu jira yoo ni fijaan namni dilee keessaa nama tokko yaamama. Nama waan san seera san guutu jechuudha. Garuu seera san guutuuf abbaan firra laffa'ee yeroodhaan silaa yeroonii fi rafuu hin qabne itti kakee kakumsa isaatiin bakka san guuttataa jechuudha.